Akka mooltan dhaggeeffattoota keenyaan oduu wajjii walaabuu baaleeti. Magaalaa guddoo Oromiyaa keessatti maddeen gargaarsaa fi gargaarsaa lammiilee hawaasaatiif bobba'an irratti rakkooleen tokko kan mudate oduun nu qaqqabeeti jira. Hojii tola ooltummaa irratti kan bobba'an Aadde Saayidaan Abbaa Jiban lubbuun isaanii akkaataa isaatti balaa konkolaataatiin dhabaniiti jiru. Aadde Saayidaan jiraattuu godina Jimmaa kan taate barreessituu paartii badhaadhinaati kan taate lubbuu isaanii balaa konkolaataatiin dabarteeti jirti. Amma oduu biyya alaatiin magaalaa Yemanii keessatti dhalataan Oromoo tokko lubbuu isaa dhabeeti jira. Akka keessa beektonni nuuf himanitti dhalataan Oromoo kuni Muraad Ahmad Ibrahim jedhama. Akkuma beekamu Muraad Ahmad Ibrahim magaalaa Baddannoo Gaaraa Mul'ataatti kan dhalate Jimaa Core jechuudhaan Yemanii rasaasaan wadditeeti jirti. Itti aansuudhaan balaa konkolaataatiin Waadii Dawaasirii keessatti baqataan Oromoo tokko kan aanaa shirkaa ta'e lubbuu isaa dhabeeti jira. Bifuma wal fakkaatuun Su'uudiin konkolaataa irra ooftee jechuudhaan oduun tokko nu qaqqabeeti jira. Baqattoonni Oromoos jajjabinaaf sabrii isinii hawwina jedhaniiti jiru. Nagaan oolaa.